أي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. إن شاء الله درسي تفسير سورة الأنعام. خرجان تنارتي آية سجلتمي شنف الرأي قال له إن الله يجون لقمت الله نجي ربي سبحانه وتعالى فالق الحب يجوني بقى كسا مداني تججو سني مداني سنة بقى سي خيسا بكلتو الباس يجارا والنوى جتشوني بقاقسا ما سيسي فري مخاتي إجا مخايا الحبين تن مدان نمني نياتوس تهي خنمني نيانيس تهي جتشو يوا وقاني في لفا الميرو إرجع أدى بقاقيتي أكاسي غرتي بقلتو تنول دبرسا إني خيسان كان أكاسي تكونون سي أكا قدتو قد جتشو nawaan amma fakkeenyaaf timira hoggaaniif nyaanne ijji isaa ta keessa jirtu firiin isaa sun sanyiin isaa achi keessatti argamti. Kana isaatiitu baqaqsee akka biqilu akka mayiru godha jechuu. Yookiin inna Allah jechuun dhugumatti Allahni faaliqul habbi wannawaa uumaa midhaaniitii fi wannawaa jechuun uumaa sanyii firaa firii adda addaati. Isumaatiitu uumee jechu yukhrijul hayya jiraani dhalachiisaa minal mayyiti jechuun du'aa keeysaani baasaaya. Amma fireen sun amma yeroo duraanii duutuudha. Ishii keeysa ammoo baala yookiin biqiltuu gartee gaa magartuutiitu keeysaa ol baa jechaadha. ومخرج الميت يجون إني باسا وان دؤيتي من الميت من الحي يجون جرا خيساه دعا باسا خوني مغا واحد دوداني فكين يقول أمودا دا يجودا كافر خيساه مؤمن باسا يجو يخرج الحيان مؤمن غرتك حياة روحي داك أبو isa iimaanaan qalbiin isaa jiraatte san ni dhalachiisaa minal mayyiti jechuun kaafira gartee qalbiin isaa duute san keessaa dhalachiisaa wa mukhrijul mayyiti minal hayyi jedhe maasiisiyaa. Mu'mina qalbiin isaa iimaanaan jiraatte san keessaa kaafira faa dhalachiisa jechuun inni akkuma gartee gaafiree duutuu san keessaa baala mayiru hagartee gaa biqila ol deemu akkuma baasu san jechuudha. Zaalikumullaahu jechuun inni akkasan hojjetu sun ani isinitti himame suni Allahu jechuun Allaha isa ibaadaa ka godhatu fa'annaa tuufakuun akkamumatti irraa garagalfamtan isin iddoo kana gartanuu jemma. Yoo tawhiid rububiyyaa kana ni arkanamma. Gara tawhiidul uluhiyyaa tawhiida ibaadaatti kamitti dhaquu dadhabdaniidha. Faaliqul isbaahi jechuun baqaqsaa bariisaati rabbiin. Bariisaa ganamni sun ammalaa dukkana keessaa baqaqfamee gamana baafama. Faaliqul isbaahi waja'ala leeyla jechuun halkan ni godhee sakanan jechuuyyaa. Ka keessa tetteeysan ka keessa haara galfattan isin godhee. والشمس والقمر يجون بيفتو في جي أمو حسبانا فقرتي غايرو بعلما الداتين اتلك وتنقل جايا وحسابوف يرو تنقرتي غمان تنا الرغتو في مال قراني أدو في جي ألك وتيجم سنا شمسية في سنان قمريان جرا أنا هنداو خقود إيسا يجم namni ji'aanii samma gartee gaa qaaxaroo qabu tokko kan inni herregata guyyaadhaanis deemee maasiis torbaan guyyaadhaan lakkaawwate guyyaa akkasii je'ee walitti waan dhaammatu dhaammatayaa
تنند خغد أنيو الله يجو ذلك يجون إمام سوني تقدير العزيز العليم قد إنسى ربي إنجفتا العليم يجون بخاتيتي إساق قد ملي خبراتي متجيا خرور ساتي جيجو وهو يجو ربين الذي جعل لكم النجوم إسا أرجي سنيف أومي لتعددوا بها أرجي سنينك قجلتني فيها في ظلمات البر والبحر أي دكنا غرتي غالفاتي في دكنا غلانا خيسا سنرتي سان كيستي سكا قجلتني جيجو أرجي تنان أرجي كالتي تنبيخو جيجو dukkana gartee gaa keessas ni iftilaa isiitan amma gartee gaa dukkana lafaa gogaatii fi dukkana galaanaa keessattis akka ittiin qajeeltaniif ja'a faayidaan urjiidhaa tokko tana yaa qad fassalna al-aayaati gorsa adda addaa nuti gargar isinii adda baafnee jira liqawmii ya'lamuun warra beekaniif ja'a amma faayidaa urjii keessaa tokko kallattii ittiin laallatudha. Kallattii gartee gaa bahaa fi lixaa kaabaa fi kibba kana kallattiilee ittiin beekan tokkommoo ittiin miidhagsuudha samii tana jechuudha. Walaqad zayyana samaa addunyaa bimasaabiiha jedhee. Lama sadaffaan ammoo urjiilee tana gartee rujuumalli shayaaxiin shayxaanotaan darbatuuf furguggee jechaadha. Sadeen kana achi namni waan biraa urjii keessatti barbaadee karaarraa maqee jira. Isiidhaatiitu lafa tana keessatti dhiibbaa qabdi. Isii sababa isiitiin wanni gariin asitti taateen adda addaa argamti kajee kuni gara biraa deemuu jira jechuun jallinaa dhugaa miti wahuwa jechuun rabbiin alladhii ansha'akum jechuun isa isin uume min nafsi waahidatin lubbuu takka aadamirraa ka isin uume yaa. فمستقر جتون فمستقر في أصلاب آبائهم جتما بكي قبسما تادا دويد أبوتا خيسا في ومستودع جتون بكي خايا من الناس قدامي سار أولي خيسا يتشرا فمستقر في الصلب جتما ومستودع في الرحم يتشرا بشان لما يرى ولتدفه ilmaan aadam kun argamu bishaan dhiiraa dhalaarraa jechuun yookiin fa mustaqarruun jechuun bakki qubsumaa taa'aadha lafa tana keessaa mustawdaa'uun jechuun hoggaa duutanis bakki kaayamtan qabrii keessi jira jechuun qad fassalna al-aayaati mallattoolee adda addaa yookiin gorsa garaagaraa ibsinee jirra liqawmii yafqahuun warra waa beekaniif jeeyaa. وهو يجون ربين الذي أنزل يجون سبوسي من السماء دومي سر ماء بشار روبا خبوسين ما سيسيا فأخرجنا به يجون بشار روبا سنين مغرسيني نبات كل شيء بكلوان داتو مرقوان داتو نمغرسيني نيتشارا أما أسكيس التفات الجرلام وهو الذي جد إلام وان دمير غيباتي الذي أنزل من السماء ماء جئ فأخرجنا جم إنما بشان بوسي سنو أينو ربما فأخرجنا به يجوني روبا سنين مغرسني أما خن التفات من الغيبة إلى التكلم يجتما رمدي سدفر غير رمدي توقفاتي أكاسيتي يجيرو يجود نبات كل شيء جتشوني مرقوان داتوتي مغرسيني فأخرجنا منه مرقى سنرامه نبافني خضرا جتشو مغريسا نخرج منه مغريسا كيسا ماس نبافنا حبا متراكبا فريكو فماتي جتشو فريكو فماتي ومن النخل جتشوني هندت مدار رئيسني مغرسيني من طلعها درارا يسيد أراني بافني سنرى تاتو ومن النخل من طلعها جيجو كنوان دانية برؤون نمت قد دياتو تاتي جيرتي جمع
eegaa gurruu bakka midhaan irra kuufamanii jiran kana laamma kun qinwaadhi kuyyaa qinwaan hundaaniyatun hayyee gurruun namatti gad dhiyaattuu taate yookiin dameen gad dhiyaattuu ollaataniitis tadhaqqaban jirti jechuudha. Qinwaana jechuun kun ga'id qisaasani gur'uu yuudoo jansan lamma. Wajannaatiin ooyiruuleedhaas ni magarsine minaanaafin jechuun ooyiruu nabootaatii fi zaytuunaa fi rummaanaa. Rummaanaas ni magarsine ni bishaan saniin. Mujtabihan jechuun wal fakkaataa ala ta'ee fi gayra mutashaabiyaa. Waliin fakkaanne jechuudha. Dhandhama keessa wal fakkaatee halluufaa keessatti wal dhabalaama. Gosa gosa qabaachuudhaan yookiin inni ni seema. Unzuruu jechuun mee ilaalaa. Ilaa samarii jechuun gara midhaan isaa ilaalaa waan kana. Idaa asmara jechuun hoggaa midhaanawe. Hoggaa midhaan baasee wayanii gara bilchala isaatiis ilaalaa ja'a. Kun hundinuu wantoota dandeettii rabbii irratti nama qajeelchanidha. Inna fi dhaalikum isa isinitti himame san keessatti la'aayaatiin gorsi adda addaa taa'aadha liqawmii yu'minuun warra amananiif ja'a. Waja'aluu lillaahi kanuma akkanatti rabbiin isaan kunuunsu kana kan rabbiin akkanatti amrii isaanii garagalchee ruuyyummaa isaatiin isaan razaqu dandeettii isaa immoo gartee mallattoolee dandeettii isaa isaan agarsiisu. وجعلوا لله ربي ابن قد مشركتون خوني شركاء هي شريكة قدني الجن يجون جني وخلقهم جتوني وقد خلقهم وهو خلقهم خنو إني إنسان أومي تشارا خنو ربي جنوت مسانو أومي جنوت ربي أومي خنا ربي شريكة قدن كمت مخلوقني أكمت ربي شريكتها مخلوقني خالق أبا كمت شريكتها أنتو يا وخلقه من ربين إسان أومي جدهم جنوتما سنوه جتشو خأوم مويتما وخرقوا له جتشو ربي فني أوما نماس واختلقوا له جتشو بنين جتشو المان ديراتي في وبنات المان دوراتيس جتشو شمرانيس ربي فني قوني أوميا بغير علم بكم سما ملتي رقاء توتين قبل جمع أما المان ديراتي جتشو جري يهود تمال جدو عزير من الله جدو نعم نصارى نمو مال جدو المسيح من الله جلني سان المربيتي مشركتون قريش الملائكة بنات الله جان بغير علم أنتن رقات أبو سبحانه ربي كل وتعالى يجون التي عما يصفون ونسان بسني زازا waan isaan ittiin ibsan sanirraa jechuu kun imma sifa rabbiitii miti naam yaa badiicu samaawaati wal ardi inni gartee baasaa samii torbanii fi lafaati akkanuma bareecheetuma lafa kaasee uumee waan tokkollee irratti odoo laallatiyyaa annaa yakuunu lahu uumee akkamitti isaaf ta'a waladun jechuun ilmoon akkamii isaaf ta'a rabbiin ilmoo qaba jaayyaa ولم تكن له صاحبة odoo haati manaatu isaaf hin ta'in yaa jaartii hin qabu mee kamitti ilmoon isaa ta'a wakhalaqa kulla shay'in inni waan hundaa'u ni uume hundinuu makhluuqa isaati wahuwa bikulli shay'in aliim inni waan hundaa'u beekaadha watokko keessa jalaa hafu hin jiru jechu shariikan qabu rabbiini waan deemaa jiru kana hundaa'u ni beekan maasiif yaa ذلكم الله إني سنن توجت سن الله ربكم جتون قفتا خيسني لا إله إلا هو لغان قبر ما نسم لينجرو جاء خالق كل شيء إني أوما وان ذات فاعبدوه جتون سقبر عيشرا وهو على كل شيء وكيل جتون إني وان درتو تيسارا رقيب حفيظ جتشمغا وهو على كل شيء وكيل وان درتو تكسا ديوكي توتا دا ونون تنوتو الناس عجل جرتيا إني إسا شريك قبو متيجو إني إسا شريك نيسا مال اللي متي نيسم بربادو لا تدركو الأبصار
ijji tun gartee gaa hayyee isaan marsuu hin dandeessu jechaadha. Isa beekuu hin dandeessu. Laa tudrikul absaaru jechuun ijji isaan dhaqqabdu jechaadha. Isaan marsuu hin dandeessu. Hin agartu jechuu miti. Guyyaa qiyaamaa muumintoonni arguuf ta'anii yookiin laa tudrikul absaaru harkaan tun isaan dhaqqabdu inni gartee gaa addunyaa irratti hin argamu jechaadha. Arguu hin danda'anii jechuu ija tanan. Wawa yudrikul absaara jechuun inni immoo arguu danda'a. Inni gartee harkaan isaa waan hundaanuu marsaadha. Wahuwa latiiful khabiir. Inni beekumsi isaa dhokataa iccitii hunda beeku. Alkhabiir jechuun isa keessa beeku ja'a. Ayyaada. Qad jaa'akum jechuun dhugumatti isinitti dhufe. Basaa'iru jechuun beekumsi garagaraa min rabbikum yaa. Rabbii keessanirraa isinitti dhufee jira. Basaa'ir je'ama quraana baanee itti gaala. Dandeettii rabbii nama agarsiisa. Halaalii fi haraam adda namaa baasa. Dhugaa fi dharaa sammuu adda nama agarsiisa. Ayyee faman absara jechuun namni arkee fali nafsii jechuun lubbuma isaatiif yaa. Ifumaaf itti qananiya. Waman amiya jechuun namni baqee yookiin jaame arguu tanarraa. Faaleeyaa jechuun lubbuma isaa sanirratti ifumaaf itti qabama. Wamaa ana alaykum bihafiidh. Ani isinirratti waa tiksaadhaa miti ja'iin jechuun hojii teessan eeguun dhufne. Isinumatti himuudha. Isinuma biraan gahuutu narra jira je'eeyya. Wakadhaalika jechuun akkuma olitti tarrifame sanitti nusarriful aayaati. Gorsa adda addaa ibsina yookiin deddeebifna jechaadha. Akkanatti gorsa garagaraa deddeebifna quraana kana keessatti. Waliyaquuluu jechuun wanni akkasi deddeebifnuuf liyaquuluu kaja'anii fi uummattoonni kuyya kaafirtoonni darasta jechuun ni qaraatee jechuutti geessu jirti dubbiin tuyyaa. Kana deddeebisuun kun atummaan kun ni qaraat laamatti laamal aaqibaadha laama seeruudhaadha. Waliyaquuluu jechuun akka ja'anitti geessiti wanni kun. Laamal aaqiba booddeen dubbii tana akkas ta'uu teessi jechuudhaaf deema. Darasta jechuun ni qaraate ati ifiifuu hayyee gurbaa warra roomaanotaa tokko faarraa qaraate kunis ka warra farshiyaanotaarraa qaraatee ja'aanigaa. Sanitti geessuu jirti wali nu bayyinahu jammaa. Akkamaasis isuma sanuu ibsinuu fi liqawmii ya'lamuun warra beekaniif ja'a. Quraanuma kana akka ibsinuuf jawanne kana deddeebinuu gorsa isa keessatti. Amma waliyaquuluu darastaani. Laamatti laamal aaqibaa laama seeruuraa goone. Akkana deddeebisuu tana keessatti dubbiin garas deemti jechuudha. Yookiin gariin ammoo maal ja'a? Gorsa akkanatti wanni deddeebinuuf walii allaa yaquuluu. Akkan jennee fi darasta jechuun ni qaraate akkasiin hin jennee fi olumarraa dhuftee dubbiin tun jechuudha. Warri kas je'ees jiramma. Walumaa galattuuma waliyaquuluu darasta dubbiin garas deemtii sanii turre gaariidha. Wal nu bayyinahu liqawmii ya'lamuun jedhe. Ittabiic jechuun deemi'ati ayyoon rasuulul kariim yaa ergamaa kabajamaa jire rabbiin. Maa uuxiya ilayka min rabbika waan rabbii keetirraa gara keetitti waa'ee godhame san hordofii ja'a. لا إله إلا هو dhugaan gabbaramaan rabbi malee hin jiru wa'aarid jechuun garagalii anil mushrikiina mushriktootara walau shaa allahu rabbiin odoo fedhe ayyee adama ishraakiim jechuu sharraksiisuu dhabuu isaanii odoo fedhe maa ashrakuu jechuun isaanuu rabbitti sharraksiisan amma gaa mashi'a isaatu keessa jira jechuudha bare wamaa tashaa'una illaa yashaa allahu jedhe إرادة إرادة كونية إرادة مشيئة ماشية إرادة معنى إراداتي إرادة كونية إرادة قدرية يجتمع ولو شاء الله ربي ندو فدي ما أشركوا يجتم مشركتون ما كنوا ربي توانكين ديسان حكمات دو بجرمو وما جعلناك يجتون نتواسنكون أيها الرسول يا رقما عليهم كافرتو تخنرت حفيظا
tiksaas hin goone hojii isaanii eegisiin hin jenne wamaa anta calayhim biwakiil jechuun ati isaan irratti sitti gaafatamaa miti jayya. Wabiin see miti jechuudha. Yookiin ati isaan irrattis tooyataadhaa miti jedha. Ga'een teettuma geessuu qofa jechuudha. Walaa tasubbu alladhiina yad'uuna min duunillaahi. Warra isaan rabbii gaditti gabbaran san hin arrabsinaa isin muslimtoonni. Walaa tasubbuu jechuun hin arrabsinaa. أيها المسلمون يا مسلم توتا الذين يدعون جاء وانتوتا إسان قبران سن من دون الله ربي قدتي ورا إسان قبران سن الرب سنايس جاء فيسب الله يجون صوبا سن دوباس ربي الرب سني جاء عدوا جيشون دين ما دف بغير علم بكم ساملت تيجوما عدوا مفعول لأجله سنفما ربي الرب ستجيشتي isin waan biraasa waan isaan gabbaran san duraa arrabsuun wasiinifu indirectly jechuudha alkallattiidhaan siitu sababa ta'ee jechuudha rabbiin arrabsamu saniifiyaa saniifu eeggatu barbaachisaa waan isaan gabbaran san duraan tuqinaa jechuummaa fayyasubbullaha sababa saniin isaanii rabbi arrabsanii aduwan jechuun diinummaadhaaf yaa biqayri ilmin beekumsaan malittiyaa kadhaalika jedha. Akkuma sanitti zayyannaa jechuun miidhagsinee likulli ummatii ummata hundaafuu amalahum hojii isaanii miidhagsinee fi thumma ilaa rabbihim san booda immoo gara rabbii isaaniitti marji'uhum deebiin isaanii ja'a. Fayunabbi'uhum jechuun rabbiin isaanii bimaa kaanuu ya'maluuna waan isaan hojjetu turanii maafiyaa. himuun qofaa galata galchaaf maasiisi waaqsamuu billaahi rabbiin kakatanii jaada eeymaanihim honga kakuu isaanii layin ja'atum yoo isaanitti dhufte ja'a aayatun jechuun raajiin yookiin ammoo mucjizaa yoo itti dhufte layu'minunna bihaa jechuun isitti ni amannaa jedhanii kakatu jamma wallaahi akka amanan ni amanna jedhanii kakatu qul jedhiyati immoo innamal aayaatu jechuun mucjizaaleen sun indallaahi rabbi biraa kan isiin dhuftu na biraa miti wamaa yushirukum isin maaltu isin beeksise yaa muslimtoota annahaa jechuun mucjizaaleen sun idaa jaa'at hoggaa dhufte laa yu'minuun naanne amananii maaltu isin beeksiseen amananii jemmaa wamaa yushirukum yu'minuuna jechuudha. Amma gaa yu'minuuna bakka tanaa gatame. Wamaa yushirukum maaltu isin beeksise mee? Yu'minuuna jechuun akka isaan amanan maaltu isin beeksise? Annahaa idaa jaati isiin sun hoggaa dhufte maa? Ayatoonni sun gaafa dhuftes laa yu'minuuna hin amananii tana duraaniin beekaa ja'a. Beeka darasaa keessatti beekaa barinni. Wamaa yushirukum maaltu isin beeksise yaa mushriktoota? Akkas jenneeti siikuu dandeenya jedhan amma. Ati dubbatu jiru kun hayyee garagatii anatti mushriktoota sanii jechu. Wamaa yushirukum jechuun yaa mushriktoota maaltu isin beeksise annahaa jechuun mucjizaan sun isaa ja'ati hayyee yeroo dhufte hayyee ni amananii maaltu isin beeksise laa yu'minuuna amananii. Waa takka waa gartee gaa hin amanan jechuu barra. Tana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa beekee jira akka isaan hin amanne wanuqallibu jechuun nuutu gara gaggalcha afiida ta'uun jechuun qalbii isaanii tiifi absaarahum harka isaaniitis nuutu gara gaggalcha ja'a kamaa lam yu'minuu bihi akkatti ismi quraanatti amanan sanitti awwala marratiin hayyee taraa jalqabaatu akkatti amanin sanitti hayyee akkan amanne nuutu gara gaggalcha jedhe rabbiin. Yookiin wanuqallibu jechuun nuutu gadi garagalcha afiida ta'uun qalbii isaaniitii fi absaarahum jechuun harka isaaniitiis ja'a. Kamaa lam yu'minuu bihi jechuun akkumatti amanin sanitti awwala marratiin taraa jalqabaatu jemma. Tun imma uqubatan lawmiidha. Jalqabaa wayee gadidan. Hayyee taan ammoo nu garagalcha wanadharuum isaan ni dhiifnaa ja'a rabbiin fi xughyaanihim jallina isaanii san keessatti ya'mahu naan dhama'oo haala taaniin dhiifnaa jeegaa'ee qajeelloon isuma bira jirti jechuudha bargaa
Rabbiin nu haa qajeelchuu warra qajeeloo irra gad dhaabbatu rabbiin nu haa godhu. Tana fakkaatti. warra waan barateen fayyadamu rabbiin nu haa godhu. Allahumma allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Wa sallallahu